Dhimma Abdii Raggaasaa asiidititti nama jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru kallattumaan gara obboleessa isaa Addisuu Raggaasaatti bilbilee qulqulleeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Adda nagaa sifaatu akkam jirta fayyaa keedha? Jira diinoo akkam nagumaa? Galata Waaqayyoo jirta? Jira galata Rabbii alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko argine isa qulqulleeffachuudhaaf barkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaan qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuuf maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamuma suubii barii salaatudhuma afanaa kan dhagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran odeessi kee akkas ta'ee jira midhaan jedhanii namoonni naaf bilbilanii innaan sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjida deemuudhaaf gaafan ka'ee jedhu gaafanii naa bilbilanii natti himanii obboleessi keenya ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhee natti hime. Okay. Isumaan amaneenii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand hospitaalii geessan gaafadhu asiidiitu itti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasoo keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namneetti waan hin dhageef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokkos immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Hoo jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seeraa jala oolanii jira kutaa magaalaa Afurii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeeni beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf. Gaafan isallee gaafadhu asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkas na godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaatu waan tureef namoota tokko gaafan gaafadhu asiidiidha waan jedhaniif. Miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafan naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poosti gootee namoota walitti buusaa jira wanta ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira. Kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantii kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii Wanjalmaa maarii nama qorannaarra jira. Lakkoofsi bilbilaa ishee kaleessa eenyu wajjin akka haasoftee teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaaminiin illee qorannaarra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa'utu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru, amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantiif amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kanatti dhaqee jedhu amma ministeerri kun. Lakkisoba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessan abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jira malee qulqulleeffachuudhaaf. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'aa si gaafachiisas illee dogoggora information dogoggora walaatte. Isa kanaaf ammataan kollee ganaa qulqulleeffachuuf waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatoome yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa ba'aa tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuusaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka manaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'achuuf immoo qaamni kamiyyuu tasgabbaa'uu qaba. Wantichi akka inni dhimma amantaa hin taane kanan beeku meeshaaleen qara qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen qara qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjin. Okay. Wantichi yookaan namni itti bituu yookaan immoo dhimma dhuunfaan jireenya nama kanaa obboleessa kootii nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Okay. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane
dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana nama hin barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati itti bitamuudhaan nama dhuunfa akkana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatu illee natti hin fakkaatu. Sababiin isaa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen Pirotestaantii ta'an biyya fagoorraa naannoo Boolee Bulbulaarraa Laga Xaafoorraa iddoo garaa garaatii dhufanii naa birmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee Pheenxee wajjin. Kana kuno nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaafiyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyo faa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqaan argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa bicha walitti qabaanna ta'e Laga Xaafoorraa, Boolee Bulbulaarraa, Boolee Ruwaandaarraa ijoolleen kiristaanonni, paasteroonni, tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii. Innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaa garaa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessaa immoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaaniin nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan laatee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo kosh. Egaa kana fakkaata waan ta'eef iyyuu nuti amantaan keenya gargar ta'us nuti oromummaan keenya tokkodha jechuudha. Abbaan barbaade amantaa keenyatti haa bu'u, abbaan barbaade amantaa kan isaanitti haa bu'u, garuu kan badii namaa jaallatu hin jiru jechuudha. Akka nama jedhaa jirutti kan obboleessa koo naa yaalchisee naa qaqqabaa tures paastaroota tajaajiltoonni kaleessa wajjin tajaajilaa turedha. Dhimmi kun dhimma amantaa faana walii hin qabatu kan jedhu yaada nuu kennee jira. Dhaggeeffataniitu waan ta'eef iyyuu namni kamiyyuu badiisa obboleessa keetti hin gammadin. Namni kun maaliif jiraataa du'uu qaba akkas ta'uu qaba hin jedhin hin faradin sitti faradamaa jedha. Nama jibbiin nama jaalladhu akka mataa keetti iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti akka amantaa keenyaatti nama kabajneetu nama jaalannee hammannee wal wajjiniin jiraanna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kaleessa nuti amantaa keenya kan hin ta'inis amantaa biraas kan ta'es amantaa walii kabajnee wal wajjiniin jiraachaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessi kun baga waaqayyoo si oolche siin jechuun barbaada. Amantaa barbaadetti namni tokko dhagaatti isaa amanu waan barbaadetti isaa amanu mirga qaba jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif amantaa keenya qeeqaa maaliif amantaa keenya akkas godhaa warri jettan abbaan barbaade waan isa barbaachisu dubbachuu danda'a jechuudha. Namni tokko yoo yakkee qaama seeraatiin ni gaafatama ni to'atama jechuudha. Amantaa ofii immoo kam kabachiifatu seeradha malee nuyi ekeleen haa du'u jennee namatti farannee namni sun hin du'u jechuudha. Innaa akkanadha waan ta'eef iyyuu nuti akkuma kaleessaa amantaa walii kabajnee oromummaa keenya tokkoomne wajjin jiraanna jechuudha. Egaa hanga ammatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa baay'ee si jaalannaa, kaleessa si jaalannaa, har'a si jaalannaa, baga waaqayyo lubbuu kee baase siin jechuu barbaannaa. Guddaa galatooma.